salphina guddaa biyya keessa gabbaa'uu dadhabnee gabbaanee deemuu dadhabnee akkamitti dubartiin otoo abbaa manaa qabdu otoo ilmoo qabdu otoo nikaa isaa qabdu dhiira biraa duuka baafatti. Subhaanallah, zamana akkamii keessa jirra? Zamana faallayaa, zamana fukkataa. Abbaa manaa isii akka manaa deemeef hojiidhaaf deeme. Erga hojiidhaaf deeme isheen immoo tokko bira baafatte jechuudha. Ilmaan isii abbaan ishee duraa wajjin galchite. Kuni isin uummanni keenya maal jechuudha? Dubartii akkana akkamitti waan akkana kana dalayti? Safuu cabsanii. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Akkam jirtu uummata qashtii naga keessanii fayya keessanii ana dhee naga jira alhamdulillah galata rabbii. Isin akkam jirtu naga jirtu fayya jirtu isinin jecha wallahi alhamdulillah galata rabbii naga jirra. Kun salphina isin akkam jirtan naga keessanii fayya keessanii. Asumaan viidiyoo keenya like godhaa share godhaa namoonni yaada qabaatan yaada. Mee wanta akkanaa kun hin ta'a. Isin jechuu barbaada hedduu takka warroonni hanga isin jajjabeessitanii yoo nama geettan hedduu takka galatoommaa baay'ee isin jaaladha isin jechuu barbaada. Haa feetoon ani qabadha isin dhufee akkuma beekamu dubartiin takka otoo abbaa manaa qabdu otoo nikaa qabdu abbaa manaa biraa duuka baafatti. Bara akkamii keessa jirra? Wantoota akkamii dhagaa jirra? Ani kana dhibe. Maal dhagaa jirra? Yeroo ammaa kana keessa maal keessa jirra? Akkamitti otoo abbaa manaa ishee hojiidhaaf deemee bultii keeyyatti ilmaatti guddifadha jedhu isin kabiraa duuka baafatti. Maal jechuudha? Dubartoonni yeroon ammaa kuniif yeroon biraa akka garagara ta'e hin dagatina. Bakka ati deemtu kaameraa jira. Lafa ati deemtu kaameraa jira. Isin galee kaameraa jechuun isa achi arabni girgiddatti fanniftu tun taane ija kee lamaan kaameraa. Agartuun ta'e lamaan kaameraadha. Namas si arga yeroo nama duuka baatu, yeroo nama duuka galtu, yeroo dhiira biraa harka qabattee deemtu, yeroo abbaa manaa keetiin dhala bakka biraa dhayxee bultu. Ija namaati malee kaameraa arabni girgiddatti lattaftoo miti. Iji namaa garuu kaameraa caabdi. Si argiti, si saabdi, si salphifti. Ati dubartiidha. Otoo ilmoo qabdu, otoo abbaa manaa qabdu. Yoo abbaa manaa keessatti balleessi, abbaa manaa keenyatti balleessitti ganna dhiisi. Naan taane hin jirtu. Hanga duuti isaa duuba deemtee maaliif dubartoonni Yaman keessa jirtan yeroo ammaa kanatti dhiirota waan nyaachisuuf teettan? Waan ajaa'ibee bara. Inuma nama ajaa'ibdu. Lafaa dhuftanii hangaftoonni teessa yuutubaroonni Yaman kana isin barsiisanii kun fuudha gadhiisa, kun niitii namaa baafata. Kunniitii nama akkas godha. Maali ani billaa aleekuu rabbii keessanii jedha baruma akkamii keessa jirra. Bar hin jirru. Na ajaa'ibee jira. Maaltu na ajaa'ibee? Akkaataan isin keessatti jirtan baay'ee na ajaa'ibee jira. Kuni mee isinumtuu ragaa baay'ee isinumtuu bila aslaalaa ammata kiyya bilbilli tokko gaafa asitti bantee deemtee jettu nuti amma fakkeenyaaf as dura yoo hin taa'e ofii kiyyaan hin taa'in dhufee wanna teessisu hin jiru. Isin dura dhufee ani taa'e viidiyoo kana akkatti banee fedhii kiyya yoo hin taa'in namni dirqamaan na teessisu hin jiru. Namni dirqamaan viidiyoo jedhu jiru. Namni dirqamaan waa godhi jedhu naan hin jiru. Dhiirri tokko gaafa gaafisi gaafatullee otoo abbaa manaa qabdu dhiisitti otoo abbaa manaa hin qabaanne yoo ati dubartii takka taate waan akkasii dalaguun gonkumaa sirraan eegamu. Gara namaatis gara rabbiittis hin jaalatamu. Ati immoo dubartii abbaa manaa qabdu taate gabbaate bar nama jechuun nama uf ta'ee uffatti amanee jiraatu. Nama dalagatee jiraatu. Nama waa'ee namaatti irraa fagaatu. Nama abbaa manaa ofii jabeeffatee qabatu. Nama ilmaan isaa jabeeffatee guddifatu. Otoo abbaa manaa qabdu bakka biraa deemu jechuun maal jechuudha? Dubartii irraa waa hunduu eegamaadha. Rabbiin dubartiin sattarachuu qabdi, sattaramuu qabdi. Dubartiin maaliif sattaramuu qabdi? Dubartiin waa hundumaayyuu jechuudha. Dubartiin aqlii qabdi jedhaan. Dubartiin dhiirallee ni qabatti, dhiirallee itti qabanne jirti.
Dubartiin akkatti kaatee otoo abbaa manaa jiru, otoo abbaa manaa isii hojii jiru, mana isii gattee badhee deemtu dubartiin akkanaa dubartii aqlii hin qabne jedhamti. Maa abbaa manaa kee badaa ta'a, maa waan fedhe ta'a, hanga inni keenya isaa sirra jiru. Dhiisiti abbaa manaa kee duraa san halaala keetiin dhalaayu. Abbaa manaa isa amma dhiira ammaatti dhayite kan halaala keetiin dhalaayu shari'aan islaamaa keessatti hin fakkadamu. Ati har'a mucaa kana gattee mucaan kun garuu akkatti yeroo bifa laaltan baay'ee bareedadha. Dhugaa arafet maqaan isaanii baay'ee bareedadha. Nama amala qabus fakkaata. Kowanti isaa tokkotu jira. Gaafii tokko irratti maal jedhama? Maal jedhe kowantii barreessa mucaan suni turtuu keessa na yaadadha. Kowantii wayii irratti ani dhugaa rabbii haadha manaa qaba. Haati manaa haadha manaa hedduu takka jaaladhe. Wallah kowantii isaa sani jechuudha. Argee mucaasa ergesi gaaf viidiyoo achumaan kowantii isaa sarlaalee viidiyoo isaa san jala seenee mucaasan gaaf sanirraa baradhe jechuudha. Baay'ee tokko nama gaarii ta'uu isaa jaalala haadha manaa isaatiif qaba. Dubartiin takka gaafa akkuma jennutu dubartiin takka dhugaa dubbachuuf kabaja jedhamu san beektu miti. Kabaja yoo namni isinii godhu maaliif kabaja dhabde? Bari dubartiin silaa dhiira akkanaa dhiira nama jaalattu haasitu mullee haasi jibbullee bakka inni haadha manaa ilmoo sirraa argate taanaan si kabajee taanaan yoo sis jibbee nama biratti gaafsi kabajee suuta keessa immoo situ jaalala isaa kennaa deemu. Situ jaalala isa barsiisaa deeme inni jaalala sin barsiisu. Si galee akkasii isinin jechuu barbaade. Isinillee memorroonni komantii nama arrabsuun duratti jechuudha. Dhalaaleen takka jechuudha. Arraba saaqattanii nama arrabsitan. Billaa aleekum xiqqishuuf akkara yaadame. Maaltu nama arrabsiisuu isin geesse? Maaltu isin fide? Ani ka jedhu kana. Kanaaf wanni isiniin jechuu barbaadu. Warroonni ilmoo teessaniif abbaa manaa keessan otoo nikaa namaa qabdan bakka biraa deemtan namaa miti rabbi keessan ofirratti sodaadhu. Amala fokkataa lafaa dhufaa kennan barsiisiti. Ijoollee meeqatu karaa kanaa dhufaa jira. Si jalatti laaltee waan ati dalaytu kana dalagaa jirti. Tuun gabbaatee akkana hojjetti. Ati ilmoo kee gattee dhiira biraa bakka garaagarummaa maal dhiira maali? Ulaagaalee guutuu qabda bara. Kanaa wajji nyaatanii wajji dhuganii asuma wajji nyaatanii asuma wajji dhuganii asuma mootuu niitii wal jalaa hatanii asuma mootuu wallahi dubbii fokkattuudha. Dubartiin ni sobamti. Otoo sobamtu booda abbaa manaa jirutti hin sobamtu. Booda abbaa manaa jirutti abadan dubartiin tamuun sobamtu. Maaliif abbaa manaa isiisanii fi rabbi isii sodaatti waan ta'eef. Garuu mootuyyuu dhiirri kaballeessaa qaba. Hiriyaa isaa ta'e akkas dalaguu isaa tole. Garuu bakka hojimmaa keessan bakka kanuma jechuudha. Maan hojiin keessan anna dhibdanii jirtanii dhugumatti jechuudha. Erga abbaa manaa kee deeme atis hojii kee deeme dalagattu. Dhiidaraa han bakka biraatitti guutuun bareeddaa. Warqee feete hoo uffatte otoo nikaa namaa qabdu. Dhayitee dhiira biraa wajjin jiraachuun kee abatan hin taatu. Dhiirri tokko illikii bayyuu morka baafachuu waan akkasii raawwata. Garuummoo isuma dhugaa jechuudha. Dubartiin nikaa namaa qabaattee bakka biraa yoo seente hin bareeddu. Abadan hin bareeddu. Kanaaf beeytaatille jechuudha. Kana otoo beeytummoo bakka taane seenta. Kana otoo beeytummoo ibidda harka seenta. Kana otoo beeytummoo gubaa keessaan baane harka seenta. Namaaf namaan immoo walitti bu'a. Dhiira walitti bu'a. Dhiiratu wadhaa. Kan akkasitti hubadhu. Dubartiin waan akkanaa raawwattu bilis ilmoo ta'e guddifadhu. Kun immoo kan ilmoo qabne illee dalagadhu jiraadhu bakka. Jiruutii raahaa godhee jiraadhu. Isinii galee waan akkasitti isin jechuu barbaada. Inshallah rabbi waan hin taane nurraa haa qabu. Rabbi waan nu taane haa qabu. Rizqiitiin nu haa bal'isu. Fataa zanaa nu haa godhu. Yaa rabbi jedhe imaana nu kenni. Fayyaa nu kenni jedhaa dalagadha bakka. Waa hunduma keessaa bareedumsi ka jiru.
gaafa dalagattiif, gaafa amala gaarii qabaattiif, gaafa imaana kee diinii kee biratti qabatte ati intala bareeda, ati intala jabdu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.